Assalamu alaikum washamar kafuunee hordoftoota kiyyaa dhiyoo kana viidiyoo wayii gadhiiseen ture hedduun keessan iccitii na baasisuuf isfoonjii kaattee nu goyoomsitaa ol ka'e wallahi viidiyoon keessan hedduu takka miira keessan galchee ture okkee har'a dhugaa jirtu iccitii waa'ee isfoonjii kaachuu fi dhugumaan haala gabaabaatiin sheeppii bareedaa yookiin daallee bareedaa nyaata soorattee mana keessaa baasuu irratti waliin ilaalla viidiyoo dhingeddaa hedduu keessantu daawwate maashaallah galatoomaa nama 24 wayii daawwate jechuudha garuu irra hedduun saqeeqa jechuudha wanti kun maaludha jechuudha keessanii noolu viidiyoolee suuraalee na biratti arguu jirtanii wantoota kana keessa waan babbareedu viidiyoo gabaabsee isiniif ibsu barbaadu tokko jira jechuudha hordoftoota kiyyaa akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef ariifadhee haasa'a wanti kun maali jechuun keessan hin oolu hordoftoota kiyya asirratti viidiyoon kiyya dhingeddaa koomentiin keessan hedduu takka miira keessan galchee jira jechuudha isfoonjii kana ka'attee ol ka'ii dhaabbadhu kun siidhaa'ee wallahi nanaare jechuudha maaliif ani nama waa fakkeessituu miti nama kijibduu miti akkamitti namni akkasnaan jedheetiin miira keessa gale jechuudha koomentii ogguun laalu kayeetuma meequllaa isaanitti mul'adhu moo akkamiyyoo ta'e baruu jedheetiin haare jechuudha maaliif namni keenya dhugaa rabbi ibsaa nama qabachiistan yoo namni obsa qabaate malee jechuudha namoonni lakka gaafa miidiyaa kanarratti jecha hin taane fayyadamanii jaallatanii osoo hin taane wanta dhugaa takka godhanii yookiin immoo yooma waan dabaa takka illee godhan jechi namaa gaafa daangaatti darbu miira keessa galanii jechuudha viidiyoo sana gadhiisee sa'aatii 2 booddee naan koomentii dubbisutti ka'u kun isfoonjii of keessa keesseetu akkasitti dhaabbatta wallahi nanaare jechuudha ani nama fakkeessituu miti asumaani dawaa kana kalammaffaa isiniif qabadhee dhufe jechuudha wallahi billahi ani ofii kiyyaa waan fayyadamee irraa jijjiirama argadhe qofaan isinii himaa jechuudha warroonni carraawwaa nyaachuu carraawwaa argachuu osoo mana keessa nyaati jiru of gattanii jirtan ammas of si yaadachiisaan jira maaliif namni takka yoo nyaate humna qabaata yoo nyaate hojjetata yoo nyaate dhiiga qabaata sii galee amma shamarran keenya hedduun jechuudha gara biyyaa galanii gaafa ilmoo godhatu fedhan dhiiga ija tokko dhiiga dhabaniitu rakkoo adda addaati isaan irra gaa jechuudha sababa dhiigi isaanii gogee asitti hojiitti cabanii dhiigan qabanii goganii galuu biqa biyyatti illee dafanii biyyaa wal baranii dhiigi isaanii guddatee dhiigi isaanii deemee fi humnan argatanii akkuma galanii baqa cabatti ta'e afaa jechuudha wanni kun soo kanaafi hedduun keessanii miisoo galatoomii of nu yaadachiifte kan jettanis jirtu warri immoo isfoonjii kaate jettan iccitii isfoonjii kanaa isinitti hima wallahi isfoonjiin kun she'enniif tiimoo keessatti takkatu dhuma jechuudha torbee takkallee hin ga'u jechuudha maaliif namni akkaan bitata akkaan fayyadama isinis dhugaa qabduuf naan jettan namoota ka'atantu jiru jechuudha hordoftoota kiyya wanti kun maali jechuun keessaniin oolu viidiyoo akkasii takka hojjedheetiin tiktookii kiyya irratti maxxansee ture karaa tiktookii nama 200,000 meeqa daawwate sheeree 1,000 qaba nama hedduutu irraa fayyadamee jiru jechuudha wanti kun waan hedduu paaworii namaa dabaluudha nyaata isa dhingeddaa caalee kun baay'ee takka mirtiidha inni kun maali tamurii fi aannan jechuudha akkuma asirratti argitan viidiyoo namaan dura tiktook irratti maxxanse arrallee isiniif qabadhee dhufe ani yeroo baay'ee godhadheetiin fayyadama garuu viidiyoo hin waraabu tamurii kana ija keessaa baastanii jechuudha tamurii kana ija keessaa baastanii yoo barbaadan aannaniin wal aannan itti naqxanii sa'aatii 2-3 kaa'uu dandeessu yoo isiniif jette immoo kee bulchuu dandeessu jechuudha sana booddee yoo aannanii ijin bulchitanii ganama kallaxaatti naqattan yoo gizeen qabdan ta'e immoo amma ija keessaa baastanii aannan itti naqxaniitu kallaxaatti naqattu jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti mi'aa tamuriillee irraan baasinaa bishaan itti naqina aannanuma wajjin kallaxaatti naqattu akkasitti qixxim gootanii nyaata irrattis ni dhuddu nyaata malee yoo zimjittanii dhuddanis humna isinii kenna ani waan kana fayyadame wallahi jarri ko hedduu takka tamuriillee aannanillee fidanii aannanni jechuudha torbee takka ga'uu dadhabe jechuudha uuman fayyadama baqa dhugee baree uumatti ba'uu dadhabe maaliif nyaata hedduu takka mirtiidha jechuudha sheek ustaazonnillee waan kana dhiiraaf dhaamaa turan dhiironni humna dhabdan jaartii keessan gammachiisuu dadhabdan tamurii fi aannan fayyadama maal jechuudha kun waan humnaa fi dhiiga jaba namaaf kennudha jechuudha paaworii qaba soo kanaafi qaamni keenyaaf dabaluu dhiigni keenyaaf dabaluu jettu yookiin akkasuma sheeppii bareedaa baasuun barbaada kan jettan yoo taate wanti kun akka juuziitti mirxiidha viidiyoo na bukkeetti argitan kun ani juuzii isaa godhadheetiin fayyadamaa ture hordoftoota kiyya isinis fayyadamaa karaa tiktookii illee nama hedduutti fayyadame namoonni tiktookii kan beekne misoo orootuub jedha maqama yuutuubii kiyyaati akkasitti shaarchi gootanii achinillee barnoota babbareedaa yookiin waan adda addaan hin dabarsa jechuudha wallahi guyyaa takka fooloo na godhaa dheem beeku fooloon kiyyaama 80 irra jira galatooma Oromoon tiyya
Waa'een dawaa kana isin jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyaa waa'ee ispoonjii kanarratti namoonni ispoonjii kana kaa'attanaan jettan isinitti haara'een jira. Wallahi billahi maaliif ani ispoonjiin kaa'adhu? Maaliif ani ispoonjii kaa'adhaan? Ani fakkeessituu miti. Dhiirri takka bakkeetti silaalee natti bareeddi jedhee ogguusi bira dhufu amma filteeriin kun illee jechuudha boruu nama ofitti nu qaanfachiisa. Filteerumtu gaarii miti waa'ee ispoonjii kaa'achuu miti. Warroonni ispoonjii kana kaa'attan wallaalummaarra ilaa jaahilummaa daa'ima waggaa tokko taatu isin. Maaliif ispoonjii kaa'atu taanaan jaahiliyyaa jedhamtu isin. Keefitti ispoonjii kaa'attanii abbaan manaa keessan gaafa isin bira dhufe isin luqqaatu goggodduu kana alatti ispoonjii kaa'attanii akka jettanii hidhattanii kaatu sheemna wallahi laazim ani oguu waa dubbadhu. Dhibbaan dhibbatti waan dhugaa fakkaatu waan dhugaallee dubbadha ofii kiyyaallee fakkeessituu miti jechuudha. Yeroon qal'oo turetti qallina kiyya ofitti amanamummaatiin hin gammadee jiraachaa ture. Qallinaaf furdinni qaanii hin qabu. Maaliif furdinni garmaleenis guyyaa takka yoo dhukkubsatan namarraa dhumti. Fayyaanis ergisa wanti hunda ergisa. Garuu amma carraa nyaachuu carraa fataa jechuu qabdanitti fataa jechuu qabdu isiniin jechuu barbaadeetanii. Namoota baay'eetu bilbila qabatanii ta'anii yeroo ofirratti gubanii waa yeroo hin nyaatanii dhukkuba garaachaan qabamanii lafaan martoon isaan qabee dhiiga isaanii fixatanii goggoganii biqa uffanillee irraan bareedu nama hedduu jira jechuudha. Warri akkasii kun fazakkara nama anta muzakkirsaadhaan beektu miti yoo dhiisii kiyya dogoggorata illee dhiifama maaliif ariifadhee waan anaasaa yeruuf yoon harkaa babbadee hin beeku. Maaliif viidiyoo ofii kiyyaallee dafee dubbadhee xumuruun barbaadaa jira biiziidha waan ta'eef. Kaayewwan kana godhadha hedduun kajeelaa jira tamuriif aannan gaafa walitti godhe hedduuta kanatti tola jechuudha. Yoo nyaata na cufillee nyaata yoo na cufillee kana dhugeetiin oola. Nyaata irratti yoo dhugellee wallahi ani leetirii takka kana guyyaa takkatti hin fixa jechuudha. Gaafte leetirii lamaanuu itti fixee waluu jira jechuudha. Hedduu takka mi'aa waan ta'eef akkasii hordoftoota kiyyaa ispoonjiin kaa'atina ispoonjii kaachuu wallahi jaahiliyyaa nama taasisa waan hin qabne takka hin qabu jedhaati ofitti amana waanuma qabdan hin gammada. Dhiirti takka yoo furdina dhabde yoo sheeppii dhabde kanaaf fedhee isin jibbu sila namummaa keessa jaallate waan ta'eef garuu atarra waan hin qabne takka ofitti fakkeessitee boruu gaafa si bira ga'e waan sana dhabe isheen edaa fakkeessituudha kijibduudha waa hedduu na kijibdi waa hedduu fakkeessiti jedheetu si tuffachaa deema jechuudha. Jaarsi kee si tuffachuu jechuun immoo atumaan itti beektu of tuffachiisu jechuun immoo baay'ee takka ati sammuun taane qabda. Kana isin jechuu barbaada. Dhiirti yoo ati sheeppii bareedaa qabaatte yoo ati qaama bareedaa qabaatte dubartii biroo hin ilaalu hin hawwu waan sila alatti barbaadu sirra argata gammachuu guddoo sirra argata jechuuf malee qallatteef sin jibbu garuu yoo qal'oo tasaa taate yoo goggodduu taate wallahi sila akka baloo sana taate sila akkas naa taate jechuun qalbii isaa keessa dhibbaan jirti jechuudha. Akkasuma gaafa dhiira bira dhaqxan yoo qaamni keessan hir'ate akka feetan taatan illee rakkoo hin qabu isaajiin jiraachuuf aarsaa kaffalaa jirtu waan ta'eef gadi xiqqeenya isiniif hin ta'u kun jechuudha. Garuu akkasumaan goggoddanii lafeen isinitti dhumte gaafa osuma waan nyaattan qabdanii gaafa akkas of gootanii dhiira bira dhaqxanii way goggodduumaan fuudhee isiniin jechuu isaarra jedheeti malee waan biroo miti ani ispoonjii hin kaa'anne warroonni koomentii miira keessa na galchitanii akka hin dhufee qullaa isinii mul'adhu barbaadanii wallahi nan aare jechuudha. Osoo nama miira keessa galee dhufee bakka qullaa kiyya na laalaa ani ispoonjiin kaadhu fakkeessituu miti yoo isiniin jedhe ani jecha namaa bakka qabaadhee fi osoo hin taane dhugaa kiyya irratti namni wanta akka dubbatu hin barbaadu. Gaafa waa fakkeessu waa kijibu yoo namni na abaare hin haaru maaliif anaddu godhe. Gaafa dhugaa dubbadhee namni na qeequ garuu natti hin tolu garuu jecha namaaf bakka hin qabu. Hordoftoota kiyya hedduun sin jaalladha sin kabaja yoo asaas ni dheeresse soorii sheeppii bareedaa akkasuma dhiiga dabalachuu warri lafi isin maru warri humna dhabdanii waa hedduu takkaa fi tamuriif aannan kun isin fayyada. Kana caalaatti isiniif ibsuu immoo hin danda'u yoo godhattan argitu torbee keessatti gizee 2-3 fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa viidiyoon hin gadhiise baay'ee sheerii naa gootanii laayikii naa gootanii jirtanii galatoomaadha. Ani wallahi irra hedduu maallaqaaf osoo hin taane isinii wal barachuun hedduu takka na gammachiisa. Doolaarri achi dhaqu sin qabaachuun waan hunda naaf caala. Doolaarri irraa argadhu boruu dhumti. Sin immoo yoo maatii kiyya taatan lafa dheeraa wajjin deemuu dandeenya. Haga rabbi nu jiraachise. Yoo haasaa kiyya keessatti dogoggora qabaadhe soorii isin jaalladha. I love you. Of hin gatinaa dhiiga dhabdanii lafii isinii maree namoonni takka biqa warroonni akkasitti yeroo ofirraa gubdanii jettanii of yaadadha waan argattan nyaadha yoo kaajarri waan binne ta'ellee maallaqa keessaniin karaatti waa bitattan
ilaaladhaa isin jechuu barbaada. Waan hojjettan kana nyaatanii dhiiftanii rabbi tokkicha beeka jechuudha. Walitti qabdanii yoo isin duutan tokkoon nyaata jechuudha. Yoo hin duune tokkoon nyaata. Soo kanaaf walumatti qabuuf jecha namaafuu birrii 1000 ergaa walla waan ta'eef of dagachuu hin qabnu, ofii keenyallee godhachuu qabna. Isin jaalladha. I love you. Dawaa ajaa'ibaa appitaayitiin keessan cufamee nyaata isinii hin fudhanne akkasuma immoo warroonni jabeenya qaamaa barbaadan namoonni lafti isiniin zooru maqaa dawaa kanaa isiniif himaa waan mana keessatti osoo qarshii takka hin baasne faayidaa guddoo irraa argadheedha jechuudha. Faayidaa isaa tokko tokkoon isinitti himuu hin danda'u garuu namoonni nyaati isiniif nyaatamuu didee dhanni keessan isin qallatee akkasuma humna dhabdanii waan hedduu takka nama fayyada jechuudha. Dhiironni illee shamarran illee baay'ee takka paaworii namaaf dabala jechuudha. Ani duraan yeroon darajirra deemu dhaabbachaatiin deema hedduu takka hin dadhaba humna nafuudha. Amma garuu erga waan kana fayyadamutti ka'ee wallaahi osoo waan fedhe baachuu barbaade nin baadha jechuudha. Baay'ee takka humna namaa kenna. Nyaata irrattis yoo dhuddee jette baay'ee takka dhiigni kan keessii dabala yoo nyaatisiif nyaatamuu didee